makiina silaarri isaan harkanne amma kai silaarraan tan isaan harkanne ukkeessinee laal keessa Gaan kamiin dho'ite maa bashashaq hin godhin Hara guddaa keessaa san hunda asii cabsu qabda kaasila. mee keessoo maaltu jiru Asii cabsu qabda karaa olii saniin cabsu qabda duuba kana mee maaltu jira asiin cabse. keessa kana maaltu jira chillaan mee bakka cabse Saboo asiin arabaa isin dhufa karaa olii saniin cabsa bakka namni dafee waa faayisaa fudhatu. keessaan buusa hoosii silaa keessa Asii abooti taa'e fuula dura maal godhaa miti dhufan gaafa makiinaa dho'ite faayidaan qabne deem khalaas addi ukkeessinee biraana kan arabaan isin irraa eegaa dafa. Awoo dafa arabni ni dhufa. Arabni gadi saboo jara barbaanna tanan duraa akkasi gizee wajji gabbee ilaalu kunoo ijoollee takkaattu cabsee yeroo nuti itti dhufnu fiigaa kutanii ijaan ijoolleen gandaas dukkanaas la magriiba booda magriiba na kaasan baraamu maabar itti roobu jiraalee gabbeetin waan hin godhe wallaaleetin si dawwalee bar dubaan akkasitti akka nama hadiisaa ta'ee wanti ni uratte ammas daawwitiin guutuu buuteemti nuti numaa faatu tokko jiru akkasuma lafa buuteewu. Guutuun buutee lafatti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hordoftaa fi kabajamtoota keenya akkam nagee qabdanii jirtanii baga nu jiraattan nutis jirra alhamdulillah kunoo bakkuma jirtanitti salaamtaan teenya ta'uun irraa madditee isin bira haadha qabdu jecha. Arraan talfatee maal qabattee dhuftan jechuun keessani inoo lamu akkuma agartanitti riibaayin ka'a dhugaadha arraan tana waan ka'ee qabullee hin qabne maaliif waan nama rifachiisu akka kiyyatti rifadheetiin jira maaliif yoo jettan arraan tana egaa baay'is laaqana nyaatee nu bira mana habuusaa kute anaaf ijoolleen tiyyees asrii geenyaa xiqqoo ijoolleenis haa ciiftu jeetin ni ciisne. Akkas tolaa daddaa'in isaa hirriibaa na kaasee magriiba yeroon akkas tolaa gizee daddaa'an arabaa daddaa'u jira maali jeetin gizee walaa raabanu kunoo abbuu hamzaan eessa jira naan jaan abbuu hamzaan hin jiru jennaan makiinaan keessan cabxee jirti roobaatu roobu jira naan jaan dhugaa roobu jira halkanii guyyaa rooba jira nutis qabbanuma kanaa nu cibse yeroo kaanu dhugaadha gabbeetiin baaltoo kaayadee gizee jala gabboo namticha makiinaan dhawamtee akkasitti daawwitiin keessa butee jirti. Roobuttis jira roobnis seenee jira akkas waan hin godhu wallaaleetiin yeroo mana deebi'ee baaritti bilbilaa jiru kunoo qilleensarraa amaqqaa'ee fi najjaash akkana dhiichisu jira makiinaa cabsinee jiranii najjaash akkanatti noo hanaatu makiinaa hadiisaa hin ta'ee cabsee jee isaa fi amaqqaa'ee wal nyaachu jiran akkanatti qilleensarratti garuu bahaaris silaa qilleensarra jiraate ni harka silaa harkee na bilbilaa anis isumatti himuu as bahee. Ummata kana waan na ajaa'ibsiise waan viidiyoo kanallee baruuf na dirqee maali akka nama jabduu dalageetti ol bahanii makiinaa cabsine maal godhanti makiinuma dhaabbattu namni cabsuun kun jeenummaas miti dhiirummaas miti. Dhiirummaa halkan deddeemanii bakkee dhaabbattu makiinaa dha'uun jechuun dhiirummaas miti najjaash dhaggeeffadhu. Siifi amaqqaa'ee wal nyaachuu jirtan amma horiin argaa inshaallah rabbiin walaafaan isin haa deebisu ganaa wal nyaattan isin lameen hattuun duraanuu guyyaan deemtu halkan deddeemti. Dhiirummaa qabda. Dhiirummaa qabdan san maali siifi amaqqaa'een halkan deemtanii bakka akka nama facaasu makiinaa namaa cabsu uumaa akkana garuu dhiirummaa miti tun uummata naddoon geenya yoo barbaada kiyya qabaattan fatihaa maara dhahuu qabdi ilaamaa sheekni hin fune sheexanni keessa maal qabaatee dandeettii kam qabaatee na fuudhaan dandeettii yoo qabaatee mee na fuudhee mana isaa nageessee buna jettan san aanuma dhaabufani yoo dandeettii san qabaate uummata dhamaa uummata jaayila. Dandeettii tam qabaate isinuma olii gadaaf malee an dandeettii tam qabaate amma solaa sirra maarree facaasnaaf inshaallah bismillah ani ulaa kiyyarra waan fita facaastan ani yeroon gabba'u zikriiti afaan keessaa hin qaba gabba'u ol deebi'u numaan jaa waan akkas nan gootan inshaallah bismillah rabbiin kiyya nu oliin jira kilmaa rabbiin na afaan jira waan akka godhuun dandeessan uummata muqaffala ol baatanii himuun kun maaltu fidee waan godhu deemtan waan godhu barbaadan fatiyaan kunoo mana sii jirti. Engadan si mina jashaatis barbaada kiyya qabanan hin jira mana maarree na inaa kolaa si bira gisee mana si xarahetu gisee ala si haa xooytu rabbi sin haa ta'u yoo jee abaarsa dhaggeeffadha uummata muqaffala waan godhu deemtan akka jeenummaa akka dhiirummaa ol baatanii haasawuun kun maali faayidaansa uummata muqaffala sammuun qabne olaa maan cabsiin silaa olaa cabsite dhiirummaa kennumaan laalaa'u mana keessa jiraan hunduun rafuutti hin jira malee garuu hordootaaf daawwattoota kiyya hedduu na gubanii maaliif waan godhuu deeman waama sheexanni san itti himu
olaa sirra maarree facaasa waa takka nan gootan inshaallah biiznillah bakka akka keessa magaalaa dhaqeeta 200 bitachuun dadhabne garuu san dhiirummaa si miti bakka akka nama facaasan nama wallaalsanii fuudhu dhiirummaa qabatan akka nama dhiiratti guutta daakotta lolli akkasitti tola akkasii hordoftaaf daawwattota kiyya baharatti hin dabalu deema uummanni silaa bahar qilleensa la jiraate ni harka garuu ka harkee sinseewu waan joolaallaqa ittiin bilbila uummatuma dhamaa akkanaa yeruma hunda uuma balleessanii dhiirummaatti itti fakkaate si'a ol ba'anii qilleensarra afaan banaa oolu dhiirummaan tanaaf silaan zaahir dhufanii nama bira dhaabbatan silaa sanii dhiirummaan akka kiyyatti. Haala baar. Eessa jirta? Manumaa boo jirta? Shabakaarra hin jirtu isa? Shabakaarra hin jirre? Maali har'a kunoo maqaaf najjaash dhufanii makiinaa bakkee dhaabbattutti dhawanii daawwittiin keessa buutee jirti daawwittiin guutuu. Ani beeku arabticha abbaa Ayiman tokko dhufee olaana dadda'ee anaan rafu jiru yeroo magriibaa kana. Akkasitti mee abbaan Hamzaa makiinaan teessan roobni itti seenuu jira daawwitti maaltu cabsee naan jee. Akkasii gizee wajji gabbee ilaalu kunoo ijoollee takkaattu cabsee yeroo nuti itti dhufnu fiigaa kutanii ijaan ijoolleen gandaas. Dukkanaas lan. Magriiba booda magriiba na kaasan baraamu maabara. Itti roobu jiraalee gabbeetiin waan hin godhe walaaleetiin si dawwalee bar. Dubaan. Akkasitti akka nama hadiisaa ta'ee wanti ni urattee ammas daawwitiin guutuu buuteemti nuti numaafaa tokko jiru akkasuma lafa buutee. Guutuun buutee lafatti. Ani gaa namichi akkas naan jee namichi quban qabu inni qilleensarra harkiree baay'ee viidiyoo gadhiisanii dhiichisu jiran nagarree saniifin bar shabakaarra hin jirtuun siin jee. Waa'ee najjaash kunoo hadidaaniin cabse jee akkanatti xarraq jaa. Aslan akka waa'ee duraan dhakaan see'u hadidaan akka uramtee ni mul'atti. Anumaa dhaqee an namicha wajjin ni totto ina jennee zeetu innoo akkasi lafa buute daawwittiin guutuu keessa buute. Ani bar eega namtichi na kaasee gabbee ilaalee dhufu kunoo eenyu cabsee ijoollee dhakaan dha'ee maal jennee haasa'u jirru viidiyoo man harkee qilleensa irratti. Saniifin si bibilama akkamiin godha roobni guddaa jira seenu jira. Eega itti roobi jira. Ani gaa baadiyyaatti yeroo gabbaasan yeroo asriisan nutis ijoolleen daddabde qabbanaa minuma ciisne xiqqoo ciisne hirribaan nuun kote. Amman kayaa nuti yaa olaa sanii na kaase. Egaa namtichi olaa iddoon na kaase herbaa. Akkama makiinaa fuudhee geessuree garaaje. Roobu jiraayyee kottu atumaan akka gootu gootaa koo. Roobu jiraa barseede karoobaa. Yallaa kottu ammas kara biraan maqiin kottu kara mana isaanitti yallaa kottu. Hordoftaaf daawwattoota kiyya ni dhageessanii baharama ani amma sodaan kiyya karaa biraa akka mayne. Maaliif itti himeetiin jira karaa biraa maqiin kootu jeen dhugaadha ni aarsisti nama aarsisti hedduu nama aarsisti isaanu garuma gubuuf malee tuuffii dandeetti silaa namni lola namarraa yoo namarraa dubbii barbaade qabaate abuma shaksii barbaadde akka beeknu dhiirte akkasi. Shaksuma dhufee dura dhaabbatee wallol. Huntuuta dhaabbatanii waa balleessanii hirummaa fatti fakkaatee qilleensarra ol ba'anii ummata maxaxaa hunda ol ba'anii jedhaadhatan maal jechure dhiirummaa san qabaatan zaayiran maal dhufanii nama wajjin nama gubdii amma dhugaadha nama gubdii amma roobni guddaa roobu jira roobni san hundi makiinaa san keessa roobe daawwittiin guutuu bashar jettee lafa buute
Mee hordoftoota daawwattoota uummata kanarraa akkam taanaa? Bar nama dibdu namni shaksiin yoo si barbaade sin dibdu dhufee zaahir bahee bakkuma ta'e bakka jirtu dhaabbatee abaluu wayin sirraa barbaada. Naaf bahee sin jennaan dubbii dhiraati. Akkana dhootti ganda keessa dannannaanee halkan akka hattuu deddeemanii wayii balleessanii fiiguun san maali? Garuu baharis nama du'aan taa'ee bahar namarraa ofirraa dhorkus ni beektan. Nama ofirraa ni dhorka. Nama barbaadetiin ofirraa dhorka. Nama barbaade isaa qabu ofirraa dhorka. Takkaa miti maqaa Najaashii miti guutuu keessan. Sheexanticha keessan silaas bahee nama ofirraa dhorku. Sodaa keessan hin qabu ni beektan onnee bahaadis. Garuu uummata nadhoon geenye yeroo nama harka seentan akkasitti wayii waattan. Amma kalas anuu gana bahar hin kadhadhu ni hundi dhorku sinirra. Gabbee bakkuma jirtee barbaadee sinirraa dalagu. Lubbuun oggu takka baate oggu lama hin baatu namarraa. Maal dilana namni roorroon namarra oofuun dilana maal? Onnee keessa jirtee risiniinis du'aan taane uummata duutu akka keessan seetanii sheexana gabbaraa olii gad guyyaa akkanaan dhaqina yoo sinjee guyyaa san ni teessan guyyaa kana dhaqaa maarree godhee ni deemtanii horii uummata muqaffala uummata sammuu hin qabne ka sheekni olii sheeka baatan sheexanni keessan ka olii gad sinoofu namummaa akka keessanii olii gad sinoofa uummata musiibaa akkasii ganaa lubbuun silattuu oggu takka baate oggu lama siin baatu ganaa namu bakkuma jirutti mirga keenya falmanna. Gahee isinuma kadhachaa ol maaliif hin seetani? Numaa namni sinirraa usnaan bar sodaa isiniif fakkaachuu jiraa'u uummata taticha hunda walaa agarraan nuuf isinis amma booda hin jirtu kabajaa kalas akkasii hordoftaaf daawwattoota kiyya kalas rooroon hangana keenya namni jiruu namaa dhorku jiruu namaa addeessuun maali? Namoo karaa beennutti wal faamna. Hanga viidiyoo biraatti wal dhufnu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.